irra jireessaa waan dubbannu waan boriiti. Innis yeroo baay'ee kaarikulamii barnoota gaazexeessummaadhaan wal qabatuun biyya kana keessatti isa ta'u iddoo adda addaatti waanuma kaarikulamii warri adiitti fayyadaman yookaan dhimma itti ba'aniin Itoophiyaan isa ta'u gaazexeessitoonni keenya warri ogummaa joornaalizimii baratan saayinsii sana baratanii ba'u. Loojikiidhaanis tiyooriidhaanis. Gaafa ba'an waanuma baratan tiyoorii baratan sana hawaasa keessa jiranitti piraaktis gochuun hin danqabu. Kanaaf maaltu sitti mul'ata tokko ta'e wayya jetta. Tole gaaffii gaariidha. Gaaffiin kun iddoo hundatti ka'a. Qorattoota miidiyaa biratti yeroo hunda hin ka'a. Garuu hanga yoonaa falan arganne. Maaliifi kaarikulamii koppii godhamedha kan hordofamu. Kaarikulamii koppii godhame hordofamuun rakkoo hin qabu baay'ee. Maalidha? Saayinsiidha waan ta'eef. Nuti gaazexeessummaa akka aartiittis akka saayinsiittis ilaalla. Maaliif akka aartiitti iskiilonni aartii tokkorraa barbaadan gaazexeessummaafis waan barbaadamaniif. Akka saayinsiittis beekumsi saayinsii hawaasaa gaazexeessaa tokkoof waan barbaachisuuf beekumsoota kan ammoo fiildota adda addaa koorsota adda addaa walitti qabeeti kan inni barsiisaa jiru. So interdisciplinary akka ta'uuf jechuudha. Karaa kana rakkoon hin jiru. Rakkoon jiru koppii godhamuunsaa akkuma jirutti ta'e gara biyya keenyaatti fiduu dadhabuun adeemsa umurii qorannoo sadarkaa yuunivarsiitiitti waggaa 25 qofadha amma kan lakkoofsee jira. Erga sadarkaa yuunivarsiitiitti gaazexeessummaan barsiifamuu jalqabee wanti amma irra geenye oomaan jedhu gaariidha jedheen fudhadha. Garuu contextualize gochuu dandeenye irraa inni jedhu baay'ee hafa. Maalidha? Saayinsii akka jirutti saayinsii isaa fudhachuu yoo barbaanne gara biyya keenyaatti finnee aadaa qabna. Sirna aadaa qabna, sirna dinagdee qabna, sirna hawaasaa social interactioning keenya maal akka ta'e safuu akkamii akkam walirraa barbaanna inni jedhu hin dagatama yeroo hundaa. Kana kaarikulamii keessa galchuun yeroo fudhachuu danda'a malee wanti itti yaadamaa jirudha sadarkaa qorannootti baay'ee barbaachisaadha waan ta'eef. Oromoon miidiyaa isaa akkamittiin hoogganachuu qaba isa jedhu irratti gara fuulduraatti deemamuu mala jedhee yaadan akka kootti akkasittiin hin hafnu waan ta'eef chaalenjii keessa turre irratti keessatti hin hafnu jedhee yaada waan ta'eef wanta saayinsii barannee gara sirna hawaasa dinagdee keenyaaf aadaa keenya duudhaa keenyaatti finnee irratti hojjechuun baay'ee barbaachisaadha. Kanarratti keessumattuu practical creative industry irratti warri talk show waan adda addaa hojjechaa jirtan sirriitti irratti hojjechuu dandeessu. Wanti sin dhorku hin jiru waan ta'eef. Wanta amma hojjechaa jirtan sana safuu wanta Oromoon barbaadu keessatti kontentii isaa keessatti qabiyyee isaa keessatti itti yaaddanii hojjechuu jalqabuu hin dandeessu. Akka barnootaatti akka trainingiitti garuu literaaturii afaan Oromootti jijjiiranii qopheessuun xiqqoo qorannoo fi yeroo fudhata waan ta'eef karaa kana duubatti hafumsi jira. Duubatti hafumsi karaa kanaan jiru industirii isaa irratti rakkoo fida, rakkoo hin fida sirriidha. Rakkoo hin fida garuu rakkoo kana cabsinee bahuu hin dandeenya. Maaliif kan hojjennu afaan hawaasa keenya dhaga'uun waan ta'eef. Wanta hojjennu baruu danda'uu qabna. Taargeeta awudiyaansii keenya sirriitti beekuu danda'uu qabna. Gooliin showuu kootii yookaan immoo gooliin niwusii kootii maalidha kan jedhu gaazexeessaan baruu danda'uu qaba. So sana baree hojjeta taanaan wantoota sanaaf barbaachisan barreessuun isa rakkisochaadha. Kana keessatti maaltu barbaachisaa? Baalaansi gochuu barbaachisaa. Wantoota karaa qixa tokko yaaduu irra tun ta'in namoota siyaasa adda addaa hordofanti biyya keenya keessa jira. Ga'umsa dinagdee siyaasaa, ga'umsa beekumsaa adda addaa warra qabantu biyya keenya keessa jira. Isaaniin sirriitti eessa jiru? So eenyuufan dhiyeessa? Isa jedhu sirriitti beekuun barbaachisaadha. Amma maalti moobiin tokko jira. Wanti waliif duuluun tokko jira social media irraa. Influensii social mediaadha. Sun cabuu danda'uu qaba gabbaayizooyi. Maaliif cabaa? Waliif birmachuun wanta faayidaa qabu irratti ta'uu danda'uu qaba. So wanta faayidaa qabu immoo waan sabistaansii qabu, wanta uummata barsiisuu danda'u, waan haaraa tokko
waan kaan dura hin ta'in hin hojjetamiin istaayilii Siguta sa'aatii keenya siguta as naa deebii siguta waan ta'e tafaayyuu sittiin deebi'a falli maal kan jedhu sitti deebi'a siguta beekoo aktiivizimii joornaalizimii naamusa gaazexeessummaa fi miidiyaa irratti rakkoowwan jiraniif wantoota adda addaa kaasaa turre fuulduraaf falli maali kan jedhurraa waan mul'atuuf humna miidiyaan qabutti fayyadamaa jirra kana jennee waan kaasaa turre fuuldurri maal kan jedhu qofa waa'ee boriitu nu dhiba waan ta'eef fuuldurri maali. Waan lama kaasuun barbaada tokkoffaa isuma amma haasofne rakkoo guddaa rakkoo professionalizimiiti jenneerra isuma furmaanni isuma garagalchuudha professional ta'uudha filannoon biraa waan jiru natti hin fakkaatu isa ta'uudhaaf garuu haalli mijatu hin jiru kanaafuu amma gara fuulduraatti yeroo hin murtoofneef rakkoo ta'e itti fufuu danda'a maaliif siyaasni biyya kanaa polarized isa jedhan waaltaa